Cidha aartistii Fiinaan Idiruu irratti wanta namoota baay'ee boochisiisee fi gaddisiisetu jira. Akkasuma immoo faallaa kana cidhi kun cidha ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa wanta godhan danuutu irratti raawwatame. Cidhi aartistii Fiinaan Idiruu fi Injiinar Fiqir Haab sirna waalamaan yaadatamee darbedha. Inni tokko waan gaddisiisa. Inni tokko immoo taateewwan cidhaa irratti biyya kana keessatti ta'anii hin beekne istaayilii biyya alaatiin cidha ajaa'ibaa fi dinqisiisaa ta'e gaggeessaniiru. Kun gammachuu tokko yoo ta'u, gama biraatiin immoo namoonni cidha sanarratti argaman boo'aa imimmaan isaanii sarcaasaa cidha sana yaadatanii darbaniiru. Kan irraa dubbachaatii jirru cidha aartistii Fiinaan Idiruuti. Qophii kana keessatti wantoota nama gaddisiisan akkasuma immoo wantoota ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoo ta'anii namni martinuu irraa dubbachaa jiru kan isin biraan geenyu ta'a. Isin hanga dhumaatti qophii kana faana bu'aa wantoota baay'ee viidiyoo kana keessatti ni argitu jennee amanna. Akkasuma viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik sheer godhaa, yaada keessan koomentii jalatti nuu qoodaa isiniin jenna. Qophii kana hanga dhumaatti hordofaa, waan danuu irraa baradhaa isiniin jenna. Aartistii Fiinaan Idiruun dureessa Injiinar Fiqir Haabitti heerumte. Aartistii Fiinaan Idiruu industirii fiilmii Amaariffaa keessatti waan hedduudhaan yaadatamti. Keessattuu fiilmiiwwan jaalalaa hojjechuudhaan adda dureedhaan beekamti. Aartistii Fiinaan taatoo jabduu fi qaxalee intala beekamtuudha. Egaa gidduu kana sirna jaarsummaa irraa eegalee hanga cidhaatti sirni cidhashii ajandaa jabaa ture. Egaa intalli kun bareedduudha, miidhagduudha, jabduudha. Egaa cidhishii gidduu kana gaggeeffame irratti immoo ajandaawwan ho'aa garaagaraatu adeemsifamaatii jira. Dhugumattuu cidhi kun cidha ajaa'ibaati. Cidha seena qabeessadha. Cidha aartistoonni biyya kanaa guddaa hanga xiqqaatti irratti argamanidha. Akkasumas maatiiwwan gama lameenuu kan irratti argamanii fi cidha bareedaa fi hawwataadha. Cidha kana irratti wantoonni aadaa fi ammayyaa hin hafne. Keessattuu jaarsummaa irratti nyaata aadaa, dhugaatii aadaa, uffannaan aadaa martinuu kan keessatti mul'atedha. Aartistii Fiinaan Idiruun dhiigaan Tigiree yoo taatu kan ishiin dhalattee guddatte magaalaa Finfinneeti. Ijoollummaa ishiirraa eegaltee industirii fiilmii Amaariffaa keessatti hojjechaa kan turte yoo ta'u, hiriyaa ishii kana waliin hiriyummaadhaan waggaa 10 turaniin bara kana immoo sirna cidhaa ajaa'ibaa fi dinqisiisaa ta'e akkasuma namoonni baay'een kan raajeffataniin heerumteetu jirti. Akkasumas immoo dhaabbanni tokko dhaabbanni riilisteetii mana miliyoona 26 kennaa godhee fi kenneetu jira. Kun waan ajaa'ibaati. Egaa cidhi kun gaddaaf gammachuudhaan yaadatamee kabajamee sirneeffamee darbe kanan jedheef waa malee miti. Akkuma isin yaadattan torbeen cidhi Fiinaan Idiruu keessatti gaggeeffame kun torbee aartistii gaazexeessaa jabaa Natsaannat Warqinee itti hidhamnedha.
akkasumas immoo jaala hojii isaanii akkasuma hiriyaa abbaa manaa ishee kan ta'e aartistii Baabaanis waggootuma muraasaan dura kan dhabamedha. Egaa sagantaa cidha kanaa irratti jara kana dhabuu irratti aartistoonni achitti argamanii fi uummanni achirratti argaman martinuu isaan yaadatanii boo'anii yaadannoo godhanii fi darbaniiru. Egaa cidha kana irratti isaan yaadachuun waan gaarii fi bareedaadha. Keessattuu aartistii Natsaannat Warqinee haala gaddisiisaa fi hin eegamneen tasa boqochuunsaa hedduu kan nama gaddisiisudha. Siraarra osoo lubbuudhaan jiraate nu gidduutti argamee cidha kana hirmaataa ture jechuudhaan waa'ee isaa kaasanii gaddaan yaadataniiru. Akkasuma aartistii Baabaas yaadannoo taasisaniifitu jiru. Egaa yeroo maqaan aartistoota kanaa isteejirraa dubbatamaa turetti namoonni martinuu boo'aa fi gaddaan isaan yaadataniiru. Egaa lubbuun isaanii ajennattuu nama du'eef immoo igi baay'een hin jiru waan ta'eef wanti godhamu hin jiru. Haa ta'uuti garuu cidhi aartistii Fiinaan kun cidha ajaa'ibaa, cidha dinqisiisaaf namoonni baay'een ajaa'ibsiifatanidha. Cidhi aartistii Fiinaan Idiruu ittiin heerumte kun cidhoota biyya kana keessatti gaggeeffamaa turan keessaa isa ol ka'aa fi cidhoota sadarkaa duraa fi cidha olaanaa birriin guddaa itti dhangalaafamee cidheeffame keessatti argama. Sagantaan jaarsummaa mataa isaayyuu cidhoota kaaniin ol kan ta'e yoo ta'u, amma immoo sagantaan cidhaa sanarra guddatee bifa ajaa'ibaa fi dinqisiisaadhaan sirni cidha ishii gaggeeffameetu jira. Keessattuu sirna cidhaa kanarratti sirba Tigree akkasuma nyaata aadaa uffannaawwan Tigree hedduun cidha kanarratti argamaniitu jiru. Jarri lameenuu ilmaan Tigraay kan ta'an akkasuma lammii Tigreeti. Aartistii Fiinaan aartistii qabraarraa bareedduu uffattuu irraa miidhaguu fi hojiin ishii martinuu namni jaallatanii fi dinqisiifatan turte. Egaa qabraarraa kana duuba injiinara dureessa kanatu duuba ishii jira ture. Nuuf garuu nuuf hin galle. Egaa guyyaa isaa eegee wanti martinuu akkuma gadi bahu dhugaansaas gadi baheetu jira. Aartistii Fiinaan dureessatti heerumtee industirii fiilmii keessaa ni baatimoo itti fufti laataa jechuun namoota hin hafu. Gara fuulduraatti industirii fiilmiitti itti fufti moo hin dhaabdi kan jedhu irratti hanga yoonaatti wanti dubbatamee hin jiru, garuu icciitiin tokko gadi bahaatee jira. Fiilmii ajaa'ibsiisaa fi sadarkaa isaa eeggate kan ishiidhaan dalagame yeroo dhiyootti gadi bahee uummata bira akka gahu garuu ifa ta'eetu jira. Fiilmichis fiilmii hawwii guddaadhaan eegamaatii jirudha. Egaa sirni cidha kanaa sirna milkii fi ajaa'ibsiisaa namoonni martinuu gammadanii dhuganii taphatanii sirbanii irraa galanidha. Anis akka dhuunfaa kiyyaatti cidhi kun hedduu natti tolee irraa gammadeera. Baga milkaanii baga wal fuudhanii ilmaaf intala waliin haawuranii harri waliin filataniin isaaniin jedha. Egaa qophiiwwan cidha kanaa wantoota hafan gara dhumaattis kan isin biraan gahu waan ta'eef isin immoo yuutuubii kana adaraa keessan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti kennachuu hin dagatina. Waa'ee cidha kanarratti maal jettu? Cidhi kun akkam ture? Waan argitanirraa waan dhageessanirraa yaada keessan koomentii jalatti nan barbaada. Yaada keessan koomentii jalatti naa qooda. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa gahu laayikii qofaan isinirraa barbaada. Yoo isinitti toles immoo sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha. Hanga yoonaa yeroo keessan qaalii